Sagalee isaa not asirratti I jaalladha. no longer feel pain, I no longer. or Yeah. I don't feel anymore. I don't feel pain anymore. Yeah. I don't think kana maal goota tiirra muriiti waan biraa hundi sirriidha. I don't feel jeeti. I don't feel. I don't feel it anymore. Yeah. I don't feel pain anymore. I don't feel pain anymore. Why? Jee deddeebisi rakkoon qabu maan sirraa akka kitaabaati yaaniin beektaa waan kana akkaataa nama nuti itti dubbisnu kun akka kitaabaati kitaaba irratti I don't feel anymore yoo jette kitaabaatu akkasitti dubbata jedha sanii fi I don't feel anymore akka haasawaatitti deebisne jechuudha bareedaadha. Okay. Mee isinummaa maal jechuu dandeessan gara keessanii waa'ee doontii kana no longerii kana fayyadamtanii nam tokko fakkeenyaaf yoo akkana jechuu barbaade yoo yaadni isaa isiniin dhufu an kana booda hayyama kee hin gaafadhu jechuu barbaade akkam jedhame hayyama kee nan barbaachisu fakkeenyaaf jechuu yoo barbaade nam tokko akkam jedha kana booda hayyama kee nan barbaachisu Khadijaan barreessi hayyee Khadija harka baastee jirta Muhammad atillee barreessi hayyaa achirratti Reeda atillee barreessi ka irra sirrii ta'e ilaalla Zedda atillee barreessi. Okay. Khadija agarre I no longer need you. Hayyee jeeme I don't argire I don't meeshaa ol fuudhi itti deebisee buta. Sagaleen ta'e xiqqoo kuttee jirti. Akkasuma atillee dubbisi I Khadija. don't know need I don't know need jette. your permission anymore. Sirriidha sirriidha. Pronunciation xiqqisho sirreessumaaf. Khadija dubbisi ati. Haati barreeffatte dubbisi. Atilleen okay. Register no longer have your permission. I no longer have your permission. Registering mee maal jechuudha kan jechuun hiika ni qaba garuu isaa nana. I no longer have permission. Hayyama kee nan barbaachisu. Qabaachuu Okay, I no longer have your permission. Bakka have jette kana need godhi barbaachisu jechuun need irra wayya. Okay, I don't need. Need kana yoo fayyadamte yoo I don't yoo ni ta'a irra more. I no longer need your permission. Yeah, I no longer your permission. I no longer need your permission. Yookaan immoo I don't Or need. I no longer want your permission. Yeah, hin barbaadu jechuu barbaadde jechuudha. I no longer want your permission. Jette akkasuma. Yep. Kana booda ayyama kee hin barbaadu jechuudha. Nan barbaachisa. Amma barbaaduu fi barbaachisuudha wanti waanaa fi niidiin jechuu garaagarummaas. Yeroo nan barbaachisu jettuu fi yeroo hin barbaadu jettu hin barbaadu jechuun adda jechuudha. Hin barbaaduun atiitu hin barbaanne yoo hin barbaanne rakkoon sirra geessu hin jirtu. Yoo immoo nan barbaachisu jette dur hayyama isaa si barbaachisa sababa waan isarraa benefiitii argattu jira san dhabda jechuudha. Kana booda amma immoo xiqqoonni tujjaarteen isaa nan barbaachisu yeroo san fayyadamta jechuudha waan si barbaachisuu fi hiikaan tokko hin ta'u jechuudha yeroo I don't need your permission fi I don't want your permission anymore hiikaan takkan taatu maaliif benefiitii argattu jira yoo niidiidhaan deemte waan argattu san amma immoo dhiiftellee kana booda ifiifuu if dandeessee jetta waan saniif I don't need your permission jetta yoo wanti ta'e immoo durumaanuu wanni ati irraa argattu hin jiru ani fayyama kan barbaadudha. Benefiitti dangamee mara hin jiru. Waan takka wanni ati dhabdu maal jette akkas jechuu garaagarummaa. Ayyee. Haabii tanaan akka haabiidhaan amma ati amma haabiin tuni akka maalitti fudhatte bee haabiin tuni hiikaa hedduu qabdi beekta. Amma fakkeenya hayyama kee akka qabaachuu hayyama kee qabaachuu
mukaan gaafachuu akkanaan barbaachisa. maybe ta'uu malte haabii tana fudhatame fakkeenya nam tokko sijaaraa tana hodhuu dhugiisin jechuu barbaada have this cigarette jedha have jechuun ono hodhu jechuus ni taate deebisilee nyaata hojjaa nyaannu jechuuf deebite let's have dinner together have you fayyadamta asis jedheen iseenti have let me have your name maqaa kee haa qabadhu jedhe amma asitti I don't have maal sagalee xiqqoo sirreeffadhu maachii maa irraa buqqisime waan maachii san irraa buqqisite akkasitti dubbadhu maaltti fayyadamu jirta maaltu akkas godhamu adduu fagoo jirta baasu sirrii dhageessanii isin jara naaf inni dubbatu kana okay akkasii ni dhagahama jechuudha hayyee saaladdiin mee jeeme harka I baastee don't need football anymore. hayyee I don't need football anymore jettee kun amma kan mataa keetiitti ijaarte jechuudha bareedaadha mala kun I don't need football anymore kana booda kubbaa nam barbaachisuu jechuu jirta beek okay yookiin immoo I no longer is fayyadamuu feete I no longer need football jechuu dandeessaa jechuudha Football anymore. yoo anymore hin fayyadamte longer any no longer irraa dhista yoo no longer hin fayyadamte anymore dhista jechuudha lachuutu wal cufaa jechuudha kaniifi amma kubbaan amma keenyaaf ni barreessa asirratti ati jetta kana fudhanne kubbaan hin barbaachisuu fi sama anymore hin kaati fayyadamte jechuudha I gootee no longer need jettee football jettee football akkanatti jechuudha yoo akkana fayyadamte akkanuma dhiista jechuudha yoo anymore hin fayyadamisiin jaan immoo kanuma sirratti tola jechuudha yeroo san I don't jetteetuma I don't need football okay football goote anymore goota jechuudha san booda xumurarra maal gootan jee anymore xumurarra dhumti jenne anymore jennaan boodarra akkasitti jechuudha waliin maxxanuu qabdi haa ta'uuti akkana takka akkana jettaa takka akkasi jetta hiikni jara lameenii tokkuma jechuudha siigalee singalle isaati callistee jirta are you confused yeni dhaga'ama sagalee Jirtanii kam callistan? namuun callisee Reeffaadha. okay yaa wanti yeroo xumuraan ishee kanna isa xumuraan ishee kanna kan kana booda sodaadhu ja'ati kanarratti adda baana jechuudha fakkeenyaaf nama duraan sodaatu taatanii kan kana booda sodaadhu jechuu barbaadan akkam jettan eenyu jaame anaatu isin gaafata zeddi dubbadhu zeddi kan kana booda sodaadhu jedhe ingiliffa waan amma fayyadamnu kana fayyadamne jechuudha hayaatiin kee bira kunnaa laayif ati dubbadhume laayifidha maqaan huccuu adii uffattee maayee dubbadhume kana boodan sodaadhu jeeme okay hin jenne bira kunnaa amiin dubbadhume kana boodan sodaadhu sodaachuu maali dura ingiliffaan dura jecha san si barbaachisa jecha sodaachuu jedhoo beete Afreed miti beekatu. Sodaachuun afreed jechuun miti. sodaachuun afreedidha sultaan an kana boodan sodaadhu jiin jee kana booda inuman sodaadhu jaami nam tokko tokko sagalee kan sirreessida dhagaamur I don't no longer feel
Aye. I no longer fear jette. Xiqqishuma qofa waan sirreessitu. I don't no longer fear jette waan akkasii jette ati. Kan biraa kan zeddiin I do no longer listen music jette. I don't amma ati muuziqaa kana booda hin dhaggeeffadhu jechuudhaafi. So I don't listen. Okay, I don't listen music anymore jetta jechuudha. Kun bareeda amma. Kanaaf wanni sirreeffatu maali? I don't listen music anymore. Akkasitti ta'a jechuudha. Nam tokko nu barreessa I don't listen music anymore ka jedhu. Kan biraa kan jaamuu qabu I don't afraid lalisa I don't afraid jette ani sodaadhu jechuudha kuni. I don't afraid eega jette booda anymore ka jedhu itti dabaluu qofaa sirraa feeti. Okay. No, okay, I no longer assess jechuudha. Sirreessu jirta hayyee. Khadijaan I don't afraid anymore. I don't afraid. Afraid spelling sirriidha jedhani. Afraid, yeah. Afraid anymore. Kana booda hin sodaadhu. Scared no into was I don't scared. afraid I'm no longer scared. anymore. Scaring ni ta'a maaliif hin taane? Mee scaring fayyadamaa jaame? Kabarratti barreessee jira. I don't maal jetteen? Achiin koo indaa fayyadamee dhiifama. I don't scared anymore. Or anymore indaa. I no longer scared. Or longer no longer jedha. And I don't scared jechuu bakkuma tokkotti fayyadamuu barbaade. Dhimma lama jedha isaa keessatti. Adduma addaan fayyadamnaadha waan hundaafu. So I'm not afraid anymore. I no longer fear. Hin sodaadhu kana booda jetteeni. Ready start. I no longer fear. I no longer afraid. Fear. It can be. Okay. Waan hundaafuu haasawaa adda addaa akkasii jechuu dandeenya. Jecha kana fayyadamnee yoo dhufe jechi akkana fakkaatu. Wanni yaadni. So hedduu jechuu dandeenya. Saniif isin yeroo isin dhufe wanni kana wal qabatu fakkeenyaaf I no longer need help jechuu barbaadde maal jechuudha kana booda gargaarsa nan barbaachisu jechuudhaaf waa hedduu jaama afaan no longer kana I no longer need your help kana booda you yoo itti dabalte gargaarsa kee kana booda nan barbaachisu nama wayii si gargaaruu ture sababa si gargaaruuf waa si iftuuluu barbaade waan akkasii yoo si dhufe I no longer need your help jettaani jechuudha. Kana booda gargaarsa kee nan barbaadu dhiifadhu. Leave it. I don't want it. Okay. So fakkeenyaaf konkolaataa wayii nama oofu taate kana booda oofuu barbaanne I no longer drive jechuu dandeessa. Ishiin jettee deebisu pronoun irraa qayyattee she no longer drive a car jechuu dandeessa. Okay. He no longer smoke. Kana booda inni aarsuu dhiisee jira jechuudha. He fayyadamtee, she fayyadamtee, they fayyadamtee kana hunda jijjiiraadha. Waanuma amma asirra ilaalle kana pronaanoota irraa jijjiiraadha isin jechuudha. Deemuu qabdan jechuudha. Akkasitti deemna jechuudha. Kana booda gadi hin bahu amma nam ta'u alaaf gaddoon fedhu sa'a kana booda jechuu barbaade I no longer get out yookiin go out. Okay? I no longer go out jechuu danda'a. Egalee saniif yoo nuti jechuu barbaadde ayuma kana wiidha jijjiirtaa yoo isaan jechuu barbaadde zee jijjiirudha immoo kana osoo hin jijjiirre waan biraarra. Okay. Saniif waan baay'ee jechuu dandeessa jechuudha. No longeriidhaan waan takkaa fi lama qofa osoo hin taane waan baay'ee haasa'u guyyaa guyyaa keessatti. Okay. Fakkeenyaaf kana booda feesbuukan fayyadamu jechuu yoo barbaadde mataa isaatiif I no longer use Facebook jechuudha mire yoo immoo more fayyadamuu barbaadde I don't use Facebook anymore akkasii jenna jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko jechuu dandeenya jechuu erga bartanii isin ganaa waan akkasii yoo isin afaan dhufe
wantoota kanaa wajjin wal qabatu salphumatti jechuu dandeessan jechuudha. Gaafii yoo qabaatan gaafadhaa kutaan irraa asuma irratti dhaabbata jechuudha kallattiidhaati. Gaafii namni qabu gaafadhaa maakii banadhaa osoo hin deemne deemuudhaaf. We run out of time. It is time to go now. Okay. Videoon isaa yoo kana waraabame ta'e ni ilaala. Waraabeetiin yoon isinii gad baate isiniif hin kaaya. Ni ilaaltan deebitaniiti yookaan immoo waan barreeffatan yoo jiraate ilaaltanii ol qabsiistanii yookiin immoo viidiyoon ta yuutuubaa abbaan takkanii jetti isiillee isiniif hin kaaya kanaan wal qabatu. Booda akka gaariitti bilcheessitanii bira kuttan jechuudha. Bulleessitaniiti. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Good night isiniin jennee jira. To all of you. Okay, nagaan tura. Halkan gaarii. Noomooriidhaan gaafa ijaaruu barsiisa. Maal jettee? Noomooriidhaan. Noomooriidhaan. Noomooriin jara kanarraa adda. Isaanii wajjin wal fakkaatu. Noomoor fakkeenyaaf moor jechuun dabalata jechuudha. Diyuu amma fakkeenyaaf gaafitti yoon si gaafachuu barbaade diyuu maallaqa naa kennitee jirta. Dhibba takka naa kennitee diyuu haaf moor manii maallaqa dabalataa qabdaa kana malee jechuu dandeessa jechuudha. No, I don't have more money. Lucky hin qabu maallaqa dabalataa. Sigalame haasawaa akkasii haasoftaan kana. Yeroo qabdaanaan jetta amma fakkeenyaaf haaluma amma jiru kanarratti xiqqoo akkaanan turu yoo ka barbaaddan ta'e teacher do you have more time? No, I don't have more time because I have something to do. Okay, yookiin immoo I got something to do. Waan hin dalagu qaba waan ta'eef this is enough. Siin jechuun danda'a. Ifamre? Is it clear? Yaa waan akkasiiti jechuudha. Ati reefuun shaakalle kana booda fuulduraaf jawaadha jedhee. Eenyu maqaan kee asirra laayifii jedha. Maqaan kee kasirri what is your real name? Maqaan koo Moonet. Sorry? Moonet. Monet, okay. Nice to meet you, Monet. Nam tokko nice to meet you yoo isiniin jedhe maal jedha? Nam tokko haarawaa wal bartee nice to meet you. Nice to meet you yoo isiniin jedhe deebisaan maal taa'amee garee keessaa eenyu deebisa? Nice to meet you yoo isiniin jedhe. Nice to meet you too. Nice to meet you too jedhama jechuudha. Exactly. Very good. Akkasii Muhammad jedhee waan jettu akka baaste. Anis akkuma kee gaariidha. Hiikni isaa maal fakkaatame? Bareedaadha. Nice to meet you si arguu koof baay'ee Garuu gammadee. kootiif gammadeera. Gammadeera jechuudha. Anis akkuma kee jedha. Anis akkuma kee jechuudha. Tuun san akkasii jechuudha. Tuun xumurarra dhuftu san tii Nice gaafin. It's pleasure to meet you too yoo jennee akkasuma yoo jalqaba pleasurein si kaate ati pleasureidhaan deebista. It is pleasure to meet you. It is pleasure to meet you too. It is nice to meet you. Nice in eegallaa waanuma eegalteen deebisaa deebista. San booda tuu qofa itti dabalte jechuudha. Okay. Kana fakkaataa inshaallah fuulduras itti jajjabaadhaadha. Turaa yeroo gaarii isin haa ta'u. Have a great time. Amma reefu haaviin tuni maal jettee reefu reed star haaviin amma siikni isaa amma yeroo gaarii isiniif haa ta'u jechuuf yoo barbaade have a great time. Have good night. Have jechaati waama haavii tanaa yoo lallaaltan keessa deemtanii waan baay'ee takka qabdi jechuudha. Ishuma kana fayyadamtee waan baay'ee haasoo dandeessa. Haavii meekii jechoonni jaan kunneen hiikaa hedduu qabaatu. Okay. Nagaan turaayya.